keessadha. Kanan dhugaa buusu immoo waa'ee daa'ima koo kanaa ture. Innis daa'imni kun dhalattee kaatee immoo waccaati turte immoo boossi halkanii guyyaan boossi bakka wajjin cannaqaman ture. Sana booddee ji'a 8ffaa gaafa ja'a lafa kanarra dhufe. Achumarraan booddee ji'a 8ffaa gaafa ja'a lafa kanarra gaafa dhufu raajiin faa naa kadhatanii fi mucaa kanarraa hafuura du'aa ifatanii naa kadhatanii fi erga gaafa sanaadhaa mucaan kun hin boossus wawwaattus nagaadhaan raftee bultii guyyaa nagaadhaan raftii halkanillee nagaa argattee isa nagaa namaa kennu waaqayyoon naa galateeffadha. Gabaatiin koo inni lammaffaan immoo anis akkuma kana giseen daa'ima kana da'e opereeshiniidhaan da'een ture. Sanaa booddee bakki opereeshiniidhaan da'e bakki tokko garmalee walitti na qabeetu danda'ee faana fuudheen deemu. Bakka garmalee humnaa walitti na dhukkubee sanaa booddee sayitii lafa kanaa fudhadhee galeetanii sayitii man lafa kanaa fudhadhee galanii itti naqadhee itti bakka naqadhee ittiin garadhee sanaa booddee bakki wal na qabee wal na harkisu suni bakki tokkotti wal na dhiitee sun gadhiisee deemus nan danda'ee isa kanas waaqayyoon naa galateeffadha. Walitti kuufameetu wal harkisee bakka baay'ee faana fuudhee deemuu hin danda'uun ture bakka baay'een cannaqamaa nan bo'aa. Ijoollee warra na bira jiranii nan dhossadhaa baay'een bo'aan ture. Sanaa booddee waan na fanadda'uuf ka'e natti fakkaata. Sana booddee lafa kanarra dhufee gaafuma daa'ima kanaaf kadhatamanii sayitii fudhadhee galee sayitii sanaan yeroonni sayitii sanatti dibadhee kadhadhee booddee sanaa booddee bakki sun wal gadhiisee bakka nagaan argadhee faana koos fuudhee adeemuu hin danda'e. Sayitiin mana kanaa yookaanis immoo bishaan mana kadhanni mana kanaas waan salphaa miti. Namni faanni isaa gara mana kanaa dhufee nan fayya jedhee kan dhufe yoo jiraate fayyee magaalaa akkuma amantii isaati jechuudha. Sayitii mana kanaas bitatee kunnaaf ta'a jedhee amantiidhaan irratti kadhate waan barbaachisetti yoo godhe wanti hundumtinuu in ta'aa fi amantiidhaan gara lafa kanaa kottaa amantiidhaan sayitii lafa kanaa bitadhaan isiniin jedha. Maqaan koo Qonjitti Galguudha. Kan dhufe immoo asuma Buraayyuu Keelladhaan dhufe waan waaqayyo naa godheen lafa kanatti dhugaa bahu. Ani dudda koo na dhukkuba ture. Warri sin dhukkubu bishaan hokkis zayitii kadhataa fudhadhaatii lafa kanatti ba'aa nu jedhanii asii bishaan bitadheetuma lafa kanatti ba'ee bishaan san irratti naa kadhatame. Dursa ani dudda koo kana gadi jechuus ol jechuus hin danda'uun ture. Ji'a ja'a kanan dhukkubsadhe jechuudha. Gaafa kana yeroo na dhukkubu nan bu'a malee dubbachuus hin danda'u. Taayii daqiiqaa 10 turuu hin danda'u. Dhaabadhee turuu hin danda'u. Bakka baay'ee na dhukkuba ture. Yeroo isaan na kadhatan sana kaasee dhukkubni duddaa kun bakka na dhiisee ergasiitti gajjachuu ol jechuu hin danda'e. Isa kanaaf sabni waaqayyo naa galateeffadha.